Mana kaisan gartaa? Mana kaisan duraan jira kunno. Maali? Haakima fayyaa dhabde. Haakima diin siqute. Mana kaisan duraan jira. Ola mana isaanii duraan taa'u jira la. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu daawwattootaa fi jaalatamtoota keenya sumaanuu jaalatti teenya toonni irraatan kaati qilleensa irraan isin biraa geessuun isiniin jaa. Taakkanaatii daawwattoota keenya gaa kunnoo akkuma agartan kana jirra. Taakkanaatiin jettu alhamdulillah bilaalillee nu galee kaa kunnoo amma Mustafaa jira. Mustafaa geessanii gaachi wallaanuudhaaf akkanatti rakkisaa jira isallee biiftuu wardaan hudduuta akka rakkatte. Alhamdulillah baga rabbi nu baasee daawwattoota keenya gaa kunnoo bilaal nu bee jira. Taakkanaatiin isiniin jaa kaa daawwattoota kanumaa nu gaarraan tana kunnoo isaanis ummanni warri siirii kunka. Biiftuun beektan biiftuu haadha siirii. Biyya gaddaafte ta magaalaa balleessitee magaalaa shoora keessitee kunnoo magaalaa kubta akka dhaabdee siiriidhaan akkanatti magaalaan tun irraa ayyaa jirti. Taakkanaati wallahi daawwattoota keenya gaa kunnoo har'aan tana dhiira isaan Abraahimii waan takka hin qabu silattuu waan balleessee siiriidhaan damaafte kana sa'a kuduraa sa'a ilmoo fi akkana godhu kana. Har'aan tana gaa deemeetiin kunnoo isaa barbaada mana jiraachuun dhagee. Mana jiraachuun dhagee ammaan tana naa bilbilan daawwattoota amma gaa birraan naa bilbileeti kiyyoo nu ganti keenyaa fi manni biiftuu walitti dhiyaata. Ganti keenyaaf kasaanii gantuma tokko jidduura malee wal biraa jechuudha. Halkanii guyyaan dhaqee gartee mana isaanii ilaalee deemu jira. Har'aan tana ammoo birraan ammaan tana xiqqishoo naa bilbileeti xiqqishoo dura kunnoo xiqqoo dura naa bilbilee kiyyoo dafii dhaqiinaan jechuu jira. Dafii ammaan tana. Mana jiranii mana isaanii nama innis nama akkuma nan godhee gartee nama hunda jalatti takkaakkalee barbaadaa jirutti birraa fi gaanamuu akkasumatti jara kana barbaadaa jiraan jettanii daawwattoota keenya. Anis gaa akkasumatti ammaan tana inshaallah du'aa nu godhaa dhaqeetiniin isaa waan irraa jiran waa hundaa'u akkasin lafa qabee gartee mootummaan itti geessa ammaan tana. Ammaan tana deemeetiin mootummaa itti geesseetiin inshaallah. Mootummaatti geessa qofa gaa isaan qabne gaa har'aan tana daawwattoota qabne isaan qabnee jirra inshaallah du'aa teessan wajjin baantu du'aa teessan kan bilaaluu baafte moo du'aa teessan kan bilaaluu baafte isaanis amma baafnee akkana fannifnee gartee mootummaatti kan nu teenye isaan adiyyaa isaan dabbaruu teenye gartee ila dachii jala ay nama kan nama godhu moo waan hin taane akkana gootee isin biiftuun inumaa akkana teessittee yaaddanii isin hay. Boka dia dah kap dia tum biftun nama tun hasa intalti tum galiti tak kena se ta harren bar amani gammade bar eguma bilal nabe yedin ilmoti ko sana kan no gosifte eguma bilal nabe yedin garan nak bana amada gotota garan no we jira amma gadaranu dibana da kude mandini mali vyotan biftu kan kabadu amma garan ki yebayan ka mutabilali tu beita amma garan nak bana wedin akkana daawwattoota kiyya isinii gartee isin jaalatamtoota kiyya waan gartee warri gartee biiftuudhaan waan kanarraa taa'ee jettaniinis waan kana warri isii hojii jirtanis warri biiftuu sirrirra jettan jettanis ammoo biiftuu ni fannifnaa miti ni fannifna dhugaan isinii hima. Warreen gartee biiftuu wajjin jiru jira sirrirra hirtaa jeenii warra isii deeggaruu jira sirrirra hirtaa biiftuun. Bek amma dura nan doyne biftun jechu amma dura nan doyne daawwattoota kiyya. Wanti kaa wardaan nan doyne amma dura baga kas gootee warreetu ni jira jechu. Wardaan wanti na doyteef ilmoosiitiin fuudhan. Haka qabdi na do'uudhaaf. Ammoo garagalee do'uudhaaf haqaan na deeyse malee wardaan baga na doyte ilmoosiit jecha na doyteemi. Ta duuba isin dirte wardaan isis ni dirte jechuu biftus. Isis dirraanii irraa qabalii baga kas gootee. Duba ilmooti koo kana godhanii jaarsa akka feete godhi ilmooti koo kana gootee egaa intal hayi daawwattoota kiyya waan natee isaan qabu amma dhugaan isinii himanii waan hin taa'ee gartee bikka tanaaf asii taa'ee dubbadhu qaban achi dhaqeetiin isa mootummaa fuudheetiin ulaa dura dhaqeetiin ulaa isaanii banaa taanaan itti ol seeneetiin achumatti dafina koo birraa kiyya birraanis na boodeera. Ni dhufa achuma dafina dura dhaqee chinnee ginaan jee mana jiranii. Nama deebi amma ol seenanii xiqqoo dura jee rabbichi nu aneessisu inshaallah du'aa naa godhaa daawwattoota kiyya. Taakkanaatii har'a qabna qofa du'aa nu godhaa.
yaa rabbi qabsiisii jaati gartee jira kadiyyaa kan nama dabbaru kan hay kana ummata yoo kana diifne nama biraatoo kan godhame hay nu dhiisiu joollee biraa akkam godhan joollee biraa akkam godhame egaa ummata warra biiftuu deeggaruun baal isin khabiraati kanuma daalleessu barbaadanii akka feetan godhu ilmooti xiqqoo miskiina rabbii mee akka onni bareeda egaa haada siirii sirraa kafalla qofa gaarra arrasi qabnee gartee sifannimnee sirraa kafalla qofa dhufnee sitti achuma neegaddu haada siirii achuma neegaddu dhufee maan tana daawwattoota nageetti achiteen kan dhaqu viidiyoo tana gartee nu laala achi dhaqeetiin akkasi viidiyoodhaan irraa maree akkasitti isin garsiisa waan isaan itti hiran akka gartee isaan goonuu hundaa'u walumaa akka garuu ta'a nageetti. Daawwattoota keenya karaa beetiin jira amma karaa mana isaa deemutti fiin karaa bu'ee jira inshallah du'aa inni godha karaa mana isaatiin deemu jira kun mala karaa mana biiftuu dhaqeetiin fannisuu ta'a achumaan itti gartee karaan deemu jiraan jettu amma karaa mana isaa. Har'a fannimna qofa fannimnee jala akka maanaa qofa daawwattoota inshallah. Kun akkuma isin gartee akkuma isin jettiin du'aa inni godha rabbi wajjin. Amma karaa mana isaatiin ol deemu jiraan jettu laal. Ta'uu qabnaa. Kunoo laammanni saalaa maaraa dheertuu gama isan gartaalaa. Ganda sallaa ganda sangaa isaan ol gora kunoo laa dhaqeetiin jira. Kanaati amma bira dhaqeetiin jira bira geetiin jira du'aa godha. Ittiin achi deemu jira. Anuu mataa kiyyaa kunoo laa ganda kana bikiniin biinii itti eeggadhe. Biinii itti eeggadheetiin cafaquudhaaf. Biiniin kaa sababni diina tume kaammadii si bitaa kanaa akka booli fayyine bara. Gaatika kanaa akka kaabaasuudhaaf booli fayyine kuma isin gartee mucaa baasaa hin taasitti booli fayyineen jettu. Innoo gaa daawwattoota kan jalaa. Amma dhaqeetiin jira du'aa nu godha laa kunnoo laal rekkoo ganda isaanii achi seeneetiin jira amma achi seenuudhaaf. Kunnoo gaa daawwattoota laa seeneetiin jira amma du'aa nu godha. Kunnoo daawwattoota kiyya laa. Yaa Rabbi gaa yaa Rabbi. Kunnoo gaa daawwattoota keenya manni kana abba. Hawlaan qolloofiidha kaa abbaleeyyan kiyya. Awon tattaanii isaa awon hin beeka. Laal kaa. Dhiiroo isuma dhaqan amma eessatti hin argame. Ifii fayyaan qabdu wallee hakima geessu kute moo maali? Dhiiroo isa kute dhiiroo yaa daawwattoota. Ifii fayyaan qabdu hakimatti hin kute moo garam kutee? Haala isaaniiti uummata hattuu kana afaan usii qabee kunnoo daawwattoota hayni namaa akkana baala. Hayni namaa akkana baa birra aslaa ilaal mana biraan jira gartaa laa mana isaanii laa haa gartaa mana isaanii biraan jira mana isaanii bira jiraachuu laa wayi amma kamimee malli duuba mee daawwattoota kamee amma malli. Wayi daawwattoota mee akkami haa ta'u amma. Isaan dhaqaetti asittiin eegamoo amma akkami as dura taatiin eegama daawwattoota as dura taatiin xiqqoo eegee asii deemamoo. Eegaa kunnoo kun uummanni bar isaanillee miti isaan ijeetiin duraan akkana laa. Baguma rabbii isaan naaf ijeetiin sagalee namaa dhagee bar. Of amma akkasittiin lafeechi. Hafuuraan hin dhufe laal mana jiran jechuu dhageenyaan. Awoo Abrahaam laal mana kee duraan jira boo mana kee isan biiftu mana kee isan gartaa mana kee isan duraan jira kunnoo maali hakima fayyaa dhabde hakima diinsi kute mana kee isan duraan jiraar akka dhaaddattan sanii kunnoo mana kee isan duraan jira hoottaa kaa kunnoo malaa mana kee isan dura dhaabbadeetiin asii akkana laa viidiyoo akkana qabachaa mana keessa kunnoo laal viidiyoo tana laa hattoota uummata hattu bilaal sanatti akka feetan gootanii bilaal ni fayyama inshaallah rabbi haa fayyisu
Bilaal ni fayyaa. Qabnee isaa sirraa hin alaal. Ammoo firraa taayyaa biiftu nagiyaan. Nagiyaan firraa taayyaa kanan ta'ini. Haga miskiina alaal ilmoon xiqqoontu miskiina. Miskiina rabbii. Khawaan beeyne. Nadiifa kun. Waan ballee waan fadhe godhuu nadiifa. Rabbiin sharrii isa keessa kan keenya malee ilmoo xiqqootan. Amma mana kee dura taa'eetiin si eeggadha. Kootu kun noola. Yoo barbaada kiyya qabaate mana kee dura taa'eetiin si eeggadha na kootu. Daawwattoota kun noola mana isaanii duraan taa'u jira laa. Na koota laal kun noola haa ganda keessan gartaa laal. Ganda keessan hin jira yaa biiftuu kun noola ganda keessan walakkaa dhaabbadeetiin ulaa teessan dura akkanallaa akkatiin kismis akkanallaa akkana godhaa haadha keessanii amma na aareetiin jiraawu nama taana ammaa sin nu nayne namoota tana sin nu eeguuha wayi kunnoos duraan jira laal kootaa daawwattoota dafa Abrahaam yaa biiftuu siin barbaadan faan keessaawu kan nan barbaadu namni nan barbaadu sii malee Abrahaamii fi kanaa miti dafi daawwattoota laan mana isaanii kan harka ganti isaaniitis kan har'a kunnoo qaba kunnoos duraan taa'ee gartee isin eegan qee isin dhuftanitti nama taanaan koottaa dafa taakanaati inshallah du'aa godha rabbi isinitti kiyyoo sitti haafitu jaati du'aa godha daawwattoota kiyya qaali du'aa godha du'aan teessan ni taate ammoo taakanaati as duraan taa'e kunnoo ulaa isaanii dura taa'etiin Allah akkatti asitti isin eegee biroo dafi gololchaa harree yaa ilma harree dafi yaa harroota biiftuu dafi adis dafi afaan si qabiimee wallee mustee afaan si kutee maal sodaatiyya kuttammoo maal barbaada kuttan yoo sodaatiyya kuttan egaa namni mana keessa handaata dubar sarumaatu mana keessa taa'ee dhaabata yoo akkas taatan maa mana eeginaa manni kun keessan akkatti qabdani manni keessan akkatti qabdani maan eeginaa kun kota marra arra sini dira kota ga walu banne inshallah kota mata kana ida betul to kiyya kunno azuran tahu